dhugamatti carraan baankii irraa mis argate tun waan nu taruu hin qabne waan taateef. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota kabajamtoota hayyoota kenniin dura dursee dhaamsa yookaan gaafiillee qabaa yaada qabaa sanitti dabruun duratti wanni gabaabaan an jechuu barbaadu carraa hawaasni keenya dammaqee ufta'ee yeroo hedduu hawaasni keenya qabeenyallee qaba hayyuullee qaba hayyummaallee qaba namallee qaba namoomallee qaba osuma maltii yookaan ammoo kallattii hunda guuttatee jiru dhugamatti baankiin raamis warrootiin hundeessitoota yeroo hedduu wanni namni fudhatu keessaa maalidha baankiin amma hawaasa keenya kan eegana ammallee cinaa tokkoon osuma kan dhalaallee qabu kan biroo osuma bu'uurfamu warrootiin baankii kana push godhe akka isaan baankii eegana ammallee ummata islaamaatii yaadu kataasise baankiiwwan kaayoo diiniitiin gabbahe kana kaayoo kana qabatanii ummata biyya keenya akka ka diinii dagateellee diinii yaadatu akka namni diiniin jiraateetiin addunyaatti qixxaa'uu danda'ullee karoora kana taasisuu keessaniin dursee anillee isin galateeffadhaa rabbillee isin haa galateeffatu jechuun barbaada. Inni lammataa gaafii mana keessaa ka'e sanirratti yaada takka jechuu barbaada. Aadama keessan saniin baankiin baname seenaa jettanii biraalittaan ummanni keenya ammoo irra deddeebi'ee abboo seenaa yeroo dhibba barbaada. Isiniif hamtuun qabdu ummata keenyaaf ammoo diqqoo isii hubannoo barbaada. Amma namni keenya takkatti nyaadhu jettee yoo jette haga irra deebitee abboo wallahi rabbi jedhe nyaadhu abboo nyaata kana nyaattu malee biraan sechoo yoo jette malee nyaatu. Takkatti san akka fuggaraatitti ilaala malee affeerratti ilaala. Kanaafuu akkasii isin eegaa jira waan taateefi takkatti teessan saniin namatti hin himina akka kennaa ummata sanitti namatti himaa jechuu barbaadeeti. Kanaaf hammeen isin biran jiru kennaa rabbi isinii kenna. Garuu kennaa rabbi isinii kenna aadaa namaa beekuun ammoo barbaachisaadha. Waan biroo akka hin qabne dhibbaan dhibbatti isin amana. Hawaasa kennaa addaa rabbi kenneef tokko ta'uu wajjin jechuudha. Inni lammataa qabeenyi guddaan namni qabu ilma namaati. Wanni jedhamu tokko illee jira if you don't arrange your foot step with the environment you evaporate waan jedhamu tokko jira. Namni tankaarfii isaa akka addunyaan itti tankaarfattu sanitti yoo kadeemuu hin dandeenye taate evaporate uf dhaba. Intannane jechuudha. Kanaaf qabeenyi guddaan baankiin kun banamuu osoo hin taane baankii banamee baankolee biyya kanaatii miti addunyaan dorgomu ta'uudhaaf hawaasa qabaatuun dirqama waan taateef qabeenyi guddaan isin barbaaddan talaa kan tan osoo hin taane hawaasa. Kanaafuu hawaasa san qabaatuun ammoo dirqama jechuudha. Kanaaf bootaa duniyaati hiyyummaan qabdanii hawaasa keessan ka isin jaalatu ka qaama keessan ta'e san argatuun ammoo isii san hiyyoomuun qabdanii akkuma duniyaa duroomtan san qabeenya hawaasaatiin illee duroomuun barbaachisaadha jechuu barbaadeeti. Inni biroo kaasitti dabalee dubbachuu barbaadu maalidha? Nuti wanni takkattiin beekamuu qabu namtichatu diqqoo isii amaamaa godhatee kama diqqoo haga kiyyaa waa barate kana nama sheeka guddaa si'aniiti janaaza irratti nun salaati jedhaniitiin achi baasan hafutti. Inni ammoo barumsa hubannoo guddaan qabu sheekummaa eeganaa kennanii inni imaamaa guutee jennaan umaan sheeka si'anii achi baasanii jennaan itti gadhaabee ruku'aa fi sujuudallee oofu. Aboo bar janaaza salaataa jirtaa jennaan dhageeytanii jedheen. Namtichi kun badiin isaa guddaa mee akkuma an dalage kanattu rabbi isaa haaraaramu hin dubbatinaa jedheen jechuudha. Wanni an jechoo barbaadeefi nuti haalli keessa turre fagoodha. Nama fiigee nama qixxaayuyyuu haa taanu. Amma wanni as biratti hubatamu maali? Nuti nama fiigee nama qixxaawu ta'uufuu rakkisa. Ganaa wal gaafannee eessa dhaqinna laata? Maal ta'inna laata? Taaree laata? Nufaatu keessa jira laata? Osuma jennu tanaanillee akka gabayaan nu jalaan dhumanne fiigneetu nama qixxaawuuf hin rakkanna. Dhaabannee nama qixxaawuudhaaf osoo yaaduu baanneetiin waan kana keessatti ammallee itti deemne jechuu barbaadeeti. Dhugamatti carraan baankii irraa mis argate tun waan nu taruu hin qabne waan taateefi akkasii inshallah waan gara birootiin akka yaadaatitti anna akka nama tokkooti daldalaa miti daldalli kenna warra ustaada kenna shaamini kenna ustaada shaamin jalatti guddate nuti daldalli haasawa yoo qabeenyallee akkasitti isinii miileenaan isinii kennuu dadhabne haasawaan hawaasa miileenaan akka isin jalatti waan kana kaayoo teessan hubatanii inshallah jedhan gara miidiyaantiinis ta'inna sooshaal marsaalee hawaasummaatiin illee ta'inna inshallah si wajjin dalaguudhaaf akka qophiillee taane asumaan si yaadachiisuun barbaada. Carraa kan argadheetti maane hiriyoota kiyyallee karamarraa guyyamadhaa qabeenya abboo carraa bareeda wayiitu jira nun tarii himee beene jennaan obboleessa keenya Abdunnaasir isa kanallee qabadheetumaan waan kayrii waan akkanaati baankii raamis jennaan waan hajamnu waan taateef itti gammachuu qaba jedheen illee nafaanaa fiigee dhufe isaaf akkasuma hawaasa keenya ka guyyaa adhaa dhufellee isin galateeffatuu barbaada. Horaa bulaa nu jiraadha umrii nu dheeradha.
الدنيا بكم ساني كليس اللي بيك إن حواسني كنا بكم سا كلتيون دانو الدنيا درجما روان تعرف كابين نديكو جرتو تنا تنو إيجان عملي الدنيا دوبت تنام بفتنا اللي كابنة إن شاء الله الدنيا درجمنتي نما فكنا تورا فكت ديم نسين جرا وسو شيء أمين قفتاته بانكي رامس كيس شيء أمين قفتات إسانوم مان قفتلو جنجرا يو جران نمني شكون جرانات تنفكرني كأران أرجين اللي يكونوا أرجداني نموتين أكنا كوني نوجا هذا كدوبت تفتني جتان أنا مرة رجال كبي أكرر أكا غرام يسين سوما تتصرف تاني وان كان يروج بابا كيسات أكا بيتتان جتشتا كتهيون جرا ويتويرا listen not only what I am saying جران وان نم نجرو وفا سونتاني listen also what I am not saying وان أنجر ويلة وتجرا وابيكي دوبت اللي ودب بيسي جران ومن يكونني قبايت بيتات أو سوجر ويا تكتي أكا تقول لي بيكامو haga isan dufani barajara na wana kanatif jenne jedani tego zontane we have to listen not only what they saying even what they are not saying wan jar injennelle malif nu barbadani tanalle kesatti gallalle wan dubbatan qofamiti wonni dubbi nama barbaachifne tahayyun nama achilale nama rahubatu qabulle jira wan taatef የተባለውን ብቻ ሳይሆን ያልተባሉት ማባል የነበረበት ግን ሳይባል መረዳት ያለብንም ነገሮች ስላሉ ሳይባሉ ተረተን ይሄንን እድል እንድንጠቀም ተር የወር አፋራ ማረፍ አለ ወደ ገፈተ ከሳቡቶ ቻፊ ገለቶ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ